dilbii beekumsaa keessa seennee caahayyootaa jalatti tolmaynee wallaala sammuu keessaa walaynee waliin tarkaanfachaa kaniin hin turre dhaloota egereetiif qopheessina turre. sagantaan dilbii beekumsa keessatti kaleessa kaafnee arrarra keenya arri sirrooynaan borna ga'an taa'uu dandeenya. Urni ogummaa dilbii beekumsaati. Dhaggeeffachuu qofa miti haasofteetii irraa mudannoo fi mudannoo gumaachita aarti. Dilbiin qabeenya furdate hammaarameen dhumu sagantaa dilbii beekumsaa dhaggeeffadhaa namuu. Dilbii beekumsaatiif ana Bahar Mahammad waliin turtii gaarii. kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni sagantaa dilbii beekumsaa akkam ooltan erga jennee akkam waarisifattan yeroon sagantaa dilbii beekumsaa isin biraan geessurra geenyeeti kan jirru akka faranjoonni jaanitti time is gold yeroon tun ziqe'a akkasuma hawaasa keessattis yeroon dahaba ni deemti abbaatu dhaqqaba akkuma jaanitti hayyoonni hedduun waa'ee yeroo waa barreessanii wahiis dubbataniiti kan jiran yeroon dahabaaf ziqe'an yaamamtus wanti waa hundarra qaalii isaan waan tahaniif malee yeroon isaanii oli wanti gatii qaba waan kafaltiin yoo badees bakkatti deebi'aati yeroon ammoo dabarraan lamuu hin argamtu sanuma jechuudha yeroon tan keessa carraaqani tan ittiin bobbahanii galani yeroon tan dilbii qabeenyaatii fi tan beekumsaatillee ittiin tullatanidha maalummaa fi gatii yeroo ibsuudhaaf kun yeroo ijoollummaa isaati faarsa. kun ammoo yeroo mudannooti mufiidhaan kaasa kun ammoo yeroo ittiin jiraatee tare gaafas durii dur je'ee seenaa godhee dubbata kun yeroo keessa tare tan sheenaa itti taate ciniinnachaa himata yeroo keessatti waa tahuu fi waa godhamu takkeetu hubata yoo jenne kan dhugaarraa fagaanne nutti hin fakkaatu hayyuun gameessi oromoon qabdu Sheekh Bakrii Saphalootilleen akkana jeete kan ture waa'ee yeroo ibsuudhaaf wahii tahamtuu wahumaa godhamaa taariha wahii sanumaa ja'amaa taariha kee barraan sammuus si qaramaa taariha ifii khabaruu tuffatu dhiisii bira tarisanii qushaashni dhumaa jeete kan ture akkuma hawaasa keessatti bara lakkaa'uun baatanis ganna hammana jaanii himachuu dadhabanis gaafa dargii gaafa ila sillaasee gaafa sargoo gaafa akkanaa jaanii mootummaadhaan gaafa wahii tahamee kaasan jechuudha kun hundi wanni beekamtuun yeroodha jechuudhaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. namoonni tokko yeroo dubbifne hoo maal jaan waan juubooda anfanneef sagantaa dilbii beekumsaa tan ittiin bohaaraa waa irraa baratan waan taateef gosa hogbarruu keessaa walaloon isii takka walaloo waa'ee yeroo irratti qophooyte isin biraan geenyaati hamma xumuraan nu waliin turtii gaarii isiniin jecha qopheessaa fi dhiyeessaan sagantaa dilbii beekumsaa an Bahar Mahammadi hamma xumuraa nu waliin yeroo gaarii isiniin jenna. yeroo ajaa'iba yeroo laalaa yaa dhiiroo sakandiin daqiiqaan sa'atti hiikaa sa'aan tarkaanfattee guyyatti dhaqaa guyyoonni walgahee torbaanitti maqaa torbaanonni walgahanii ji'a ja'amanii moggaafamanii maqaa yeroo lumatana keessa foon cabaa foon ammoo baqaqaa yeroo ajaa'iba laalaa mee yaa dhiiroo khalaqaaf jijjiirraa dandeeytii waaqaa ji'oonni walgahanii waggaa tahanii dandeeytii waaqaa ittiin gahanii jiraannaan arkanii ka dhufuu himanii yeroon tun imaltuu hin fixuu amni waa hedduu keessa tarree waggaa gahaa namni yeroolee tanarraa waa hubataa gamni yeroo ajaa'iba yeroo tana laalaa yaa dhiiroo yerummaan baanan tun cufti isii addaa xiqqoorraa kaatee hamma geessu
guddaa meeqaatu gammada meeqaatu gaddaa yoo lakkooyte gammoojjii fi baddaa hubadhuu laalimee biyyaa hamma gandaa waa meeqa dhandhamaan lakkaawwatte gadaa waggoonnis walgeenyaan addaan wal qoodaa ja'ama gadaa wal jijjiiraa yeroo wal micciiraa tigeeysa jaarraa kunoo hamdii galata waaqaatii eeyyeen guyyaa arraa jaarraa 21ffaati jirra wayyeroo ayyeroo ajaa'ibaa laalamee yaadiiro bariin barraaqaan ganamni ija banaan barcaan waareen kashni subaataan galgalli waariin guyyaan tokkoohuu bakka meeqa qoodamee maqaan kan fayyaa qabu ittiin carraaqqannaan haqaan guyyoonni osoo atin harkin tahaa torbaanonni afran dhaloota addeeysaa goobanaaf dukkanaan ji'a tahanii ji'oonni ammoo addaan wal qoodanii ganna birraa arfaasaa bona tahanii wal duraa duubaan waggaa fixanii ati of dagannaan sibiraa lixanii itti fayyadama yeroo makmaaqsaan himanii hojjannaan ganamaa fuun immoo ijoollummaa yookaan ta'e kasaaraan dheeytaa dulluma kan yerootti hin fayyadamin dhiiroo maal arkee himaa seenaan oshoon tahin sheenaan du'ee qabrii dhaqee lima itti fayyadamaa yeroo ajaa'iba yeroo laalaa yaa dhiiroo yeroon takka aduu yeroon takka roobaa yeroon takka dhukkee yeroon takka horofaa yeroolee tana keeysatti garta beelaa quufa yeroo takka ni caamaa yaaboon tahinaa jaamaa bakka yeroon jirtu yaadadhaa ayaama yeroolee tana keeysa meeqaatu dhalata yeroo tana keeysa meeqaat du'ee si biraa deemaa yaa aboo aduun hin gortuuti kan karaa gore ammoo itti dhiiti waan yeroodhaan xiyyaa hime sitti iccitii hunda sii gahuu baadhullee waa'ee yeroodhaan xiyyaa hime sitti iccitii yeroodhaa gahuu baadhullee yeroo wayyeroo ajaa'ibaa laalamee yaa dhiiroo ammis yeroo reefuus yeroo ammis yeroo reefuunis yeroo booddinis yeroo harraa kalee dheengaddinis yeroo yeroon tun ziqe'amee na dhaga'aa yeroon tuni qaalii gatiisii mee laale yeroo wayyeroo mee yeroo dursan laalaa ajaa'ibaa firri wal bira geehuuf halaalaa wal dhageehuuf kan baatii qotte duudaan imalu geejjibaa yeroo arraa tana ammoo mee taajjabaa asii fi achii walin lallabaa qilleensumarraan addunyaa guutuun yeroo takka keeysatti hundi wal dhaqqabaa yeroo takka keeysatti hundi waliin haa wal daawwachaa kan miidhameefis gubannee laalachaa alaa fi keeysaa yeroo takka keeysa yaadaan adda bahaa maqaa meeqaan tan walii baasaa san hunda dandehaa akka waaqaatiin arraan tana geenye kunoo hagaa arraa gadilleen teenye wayyeroo ayyeroo meelaalaa yaa dhiiroo kan irra tarre cufaa dandeenye yeroo wayyeroo ajaa'ibaa laalaa yaa dhiiroo yeroo meeqa garree yeroo meeqa dabarree yeroo meeqa gatantarree mee eentu yaadata kani barachuudhaaf maqaa keenya jijjiirre kani bobbaalee galuuf kaayyoo sabaa hunda micciirre hayyeroo wayyeroo namni hogga taa'u waa hedduu haasawaatii anaaf hiriyaa koo tokko manguddichi tokko suma teenyuuti kana jee manguddichi taajjabbii yerooti yeroo wayyeroo ajaa'iba jiruu laalaa mee yaa dhiiroo ajaa'ibaa mee gaafa keenyaa yoo dhageeysan kani amma qarshii hirraanfattanii arshii mana galtanii walit garagaltanii tatteeysan gaafa keenyaa lubbuu tee ifin kennitu qodha sumuuniitu wanta feetu sii godha qaala'insa jiruutiif liqimsitanii hadhaa gaafa keenyaa mee anninii yaadadha gaafa namni hundi bashaashaa gaafa yeroon taatee rakisha kani maallayni guddaan hin jirre nufiisha gaafa niira lamaa gaafa niira afurii gaafa niira jahaa gaafa niira saddeetii yeroo sumuunii yeroo shilingii yeroo rubbiyaa eeyyen yeroodha dabarte jiru amma shilingii 3 fi shilingii 5 namnummaan beekuun jiru yaa rabbi nuu buusi hunda keenyaa tuulaa nageenyaa nummee isi haroo ololaa fi bololaa hin fe'an nuraroo yeroo arraa hunduu yaaddawee buluus qaaxiraa eentu dandahee waa takka jijjiiraa yeroo tusa haalee afaan nu micciiraa yeroo teenya hundi haajamuus walirraa milkaawaa yeroo arraa hundi walitti hijaawaa jee callise manguddichi yaadaan fagaatee halaala laalaachi eeyyeen osuma jennuuti dubbii wal fufuuti jijjiiramuu baatus kiyya haalli naa ta'uu baatus kee amalli yerooniin dubbadhu mee na hubadhu calalii xiinxalii kiyyaa fi keetiis addaa qaalli je'ee eegale hiriyaan koosan maallaqa ajaawaa je'ee eegale haasa
haasawa. Anis dhuguma maallaqni ni ajaawa. Gaafiin jettu haate na keessa naannawaa. Anis ajaa isaa san mirkaneeffachuun fedhee kiisha koo harka yeroon kaayyadhe. Kiishni kiyya qullaa ni irrifate. Dafeetiin isuma na dhiyaatu kana gaafadhe. Innis akkuma koo maallaqa firraa dhabe. Anis hoolii maallaqaa harkachuun dadhabe. Maallaqa ajaawa jechi jiru lakkuma deddeebi'uun na keessa maallaqa harkuu lubbuun na feesisa. Maaliin godha duuba fedhus numaan callisa. Dhiiroo anaatu maallaqa ajaawaaf maalleeyni akkanan na dheeysa. Moo maaltu akka isa nurraa fageeysaa ji'een na gaafate. Hiriyaan koo kun fuula isaa wali guduunfee gaafii xiyya naa deebisa. Anis waa'ee maallaqaa taa'eetii yaadee foolii maallaqaa harkuu barbaadee of harkaa dhabuu kiyyaafillee gaddee yeroo sanit dhabaa ta'uu koof dhukkubsadhee aadee way jiruu maallaqaa jireenya maqaa ganambarii gabbaheetiin mana funyaan koo ol qabee gamaa fi gamana barbaade foolii maallaqaa san oliif gadiis ni ilaalee gara maalleeyni wayyaan jiruun madaalee fooliinis harkachuun wallaalee taajjabe yeroo guddichi keessa dabre sallaalee yeroo ajaa'iba yeroo laalame yaadhiiro yeroo mee namuu haa millatu wanta irra tare adda haa baafatu bakka irra dhufe mee if haa gaafatu eeysarraan jiraa haa if yaadatu eeysaafiin deemaa haa if yaafatu maalummaa imala hiree isaa kan tana maraa isa dandeeysise halkan ji'aan guyyaa aduun ibsee yeroo tana maraa wal tarkaanfachiise mee laali waaqa kee dandeeytii irree isaa waaqa kana galatoonfachuutu nu barbaachisa bara moofaa tarree geenye bara haaraa wanni biraa mee maaltu nu yaachisa isa galatoonfachuutu nu barbaachisa wayyeroo laalamee yeroo ajaa'ibaa yaadhiiroo eeyyeen yeroo tamii waliin qabdan hariiroo tamirratti tani hubamtan mee tamirratti tani muudamtan yeroo tam keeysa qabdan muudannoo yeroo tam keeysa horattan muuxannoo kan hafeef barnoota nuulaadhaa hubannoo yeroon dhuftu akka nuuf taatu hubannoo kan hafeef barnoota nuulaadhaa hubannoo yeroon dhuftu akka nuuf taatu hubannoo yerooleen maraa nurra wal dabraa yeroo takka bilisa turruus yeroo tartettaanee gabra hayyuu fi qaroo dhabne hundaa sabraa kan rabbiin urmii kenneefii laateef carraa birraa achi keenyee bara yeroolee maraa gubbaan tarkaanfachaa kan nurraa du'ees awwaallachaa gaddinuus boonyee imimmaan haqachaa gammannuus qofallee waliin taphachaa tan kutterraa barree tan dhuftuuf dabaree qomootoo jechaa qoma dhawachaa birraan barihee irreecha geenye lammiin biyyaa marti kunoo wal dhageenye yeroolee dhuftuuf akka gad hin teenye akka yartuun quba nun keenye tokkomaa gamtoomaa ammaa yeroon teeysan kan dhukkubsatees wallaannadhaa yeroo dhageeysan kan daarees uffisaa beelawaa nyaachisaa ni dhufti milkiin teeysan yeroo arraa arkannaan carraa walagarree jirraa waliis arkuuf jirraa yeroo dhuftuuf firraa dhiisaa shira akka dhaloonni deemu karaa diriiraa gahee gama keeysanii bahaa ifirraa gama keenyaan waadaa nuus gallee jirraa nuus gama keenyaan waadaa gallee jirraa kan nu afatu imalli dheeraa kan yeroon kutteetti dhiitees ni bariitii abshiiraa hunda gooytaan nurraa jijjiiraa kan hunda beekuu fi arku waaqaa yeroo dhuftutti nirkata kan dhabees haqa as gahuudhaaf galata galchaamee waaqaa kan dhabdan kadhachaa irreesaa yaadachaa jiraadhaa hundinuu walii tahaa irkoo isaatu cufa isin baasaa rakkoo yeroo dhuftu dhiifnee himachuuf hamachuu yeroo dhuftu dhiifnee dhabaa dhibdee odeeysuun arrabaa wal bobeeysuun nama sirrii fakkaachuu haa eegallu haammachuu kuufaaf badhaadhinatti achi tarkaanfachuu qabaannus yakka waaqa araara gaafachuu yeroo tana laalaa dhiyoo fi halaalaa baadiyyaa fi magaalaa yeroon dhuftu abdii baaqaa mitii callaa namuu wal ilaalaa numaatu wal yaalaa kan yeroo tarte nurra daba hojjechaa turees akka tahe gartanii irreen waaqaa cimtuudhaa dachaa asirrattiin xumuraa dhiifama isin gaafachaa baga geeysan isiniin jaa irreechaa baga geeysaniin isiniin jaa irreechaa asirrattiin xumuraa qabaadhus dogongora dhiifama isin gaafachaa baga geeysaniin isiniin jaa irreechaa baga geeysaniin isiniin jaa irreechaa.
olaanaa Maamud Jaama. Yeroon anaaf barbaachisaadha. Yeroo jechuun bakka yeroo fayyadamu. Yeroon guujannu yeroon amma waan takka yeroo san dabarsuu dhabuudha. Yeroon bakka takka yeroon bakka sanitti argamu barbaachisa. Yeroodhaaf bakka maallaqa dura yeroodhaaf xiyyeeffannaa hannu. Uummatuma keenya cufaa'u kanumas Itoophiyaa keessa jiraatu hundaa'u yeroo isaanii fayyadamnaan bakka guddoo namoota ni gahaa yoo yaaddee olis gammachuunaanis waan feete hundaa'u bakka guddoos ni geessa yeroodha ta'eetti fayyadamnaan. Yeroo teenya qisaasuus hin qabnu yerootti fayyadamuudha bakka. Namni immoo kan yeroo isaa fayyadame bakkuma oluma deemaa jechuudha. Gabaree keenyatti haa ta'us qotee bulaan keenyaas yeroo isaa fayyadamnaan callaa keenyaas guddisuufis barataan keenyaas yeroo ka fayyadames bakkuma guddoo gahaa hojjettoonni hundinuu jechuudha. Yeroo kabajuun dirqama. Fakkeenyaaf yeroo jechuun tun dhiyaa barii duraa duuba deemtee mire duraa fi duuba deemu haa keessatti haa fakkeenyaaf namni tokko yeroon maaliif isa barbaachifte haa bari yeroon tun urmii isaa keessaa qooddatee ta'ee gadalatirraa eegaleeti urmii isaa keessaa qooddatee ammas yeroo tana haa hojii takka beekadhu ittiin hojjeta fakkeenyaaf ittiin baradhaa jaa yeroo namni yeroo qorqoduuf eegaa gizeen tu yoo dabarte bariif booda siin deebitu akkasuma akkasii miti sanii fi namni yeroon tun qabeenya kaanii siin bitamne waan takkaanuu bakka hin buufamtu jechuudha amma fakkeenyaaf namni za'a takkattiin waan takka harkachuuf hin carraaqaa jaa akkasuma akkasii miti yeroo tana keessaa ittis ni carraaqata yeroo tana ittis ni boqotaa bar yeroo maaliif gaa qalma namaatiif yeroo tana ittis ni boqota boqonnaafis yeroo tana barbaada. Yeroon kaalikkuma jirtii bar wajjin deemuuf yeroo wajjin wadaaddaruu fi namni kun laccallummaan dillitu nuuqa egaa urmii tiyyatan keessatti fi guyyaa har'aan tanaa maaliin buufadhee bu'aa akkasuma akkasii miti saniif namni yeroo tana wajjin yeroo tana dhaqqabuudhaaf isiin bar numa deemti ni dhiitoo halkan kun numa deemu ni bariiti saniif namni yeroon tun itti hojjeta waan hojjetaa baramma waan hojjetama yeroo gabaabtu keessatti waan kan hojjedhee gizee qabdii mali tun gizee san irratti eeggatee yeroo tanatti itti fayyadamaa jechuudha namni kun ammas waan fedhe harkatu qabadhu takka akka waan haarayaatti namni kun hogguta boqonnaa barbaada saniifuu boqonnaa kanaa yeroo matanarraa qabadhu gizee takkaas boqochuu feete amma fakkeenyaaf namni kun hojjechuu barbaadaa siin jenna hojii nan dhorkitee boomaaree na hojiiftee yaa miti hojii tana yoo sirriitti harkate yoo yeroo tana hojii tana harkate yoo maal jaa boqonnaa hin beeknu amma. Gizee raftii keetii amma asiin hojjettee kun hojii madaba dirqama keetiiti. Kaan ammoo asiinis gamanaan gizee hojii keetiiti. Bara wanni yeroo tanarraan gubiin jaaniif ittiin hojjedhee yeroo tanatti waayii fadhaadhaa mire waan fedhe amma hummeeqa yoo miliyoon ammoo ati waan silaa guyyaa kan amma kumata harkachuudhaaf carraaqaa oolte gizee ati amma silaa dadhabdetti maallaqa niin idaati ana achina hojjedhaa siin jee hin barbaadu jette. Kanaaf akkasitti namni ilmi namaa kun hundi waan harkatus waan itti hojjetus itti hojjeta yeroo tana waan takkatti hiifataa jechuudha itti boqota. Marsee ta'a amma taakutteerra taaftee guddoo janii mitiire waan bargaa ilma namaa kanaaf hin galle takka hisaaba ilma namaatiif hin gallee jira man ilmi namaa kun beeki fayyadamuu barbaada colloo ilmi namaa eegalate fayyadamuu barbaadaami faayidaa kana yeroo hojii barbaadaa beekte tanaafi beekadhu tanuma haftee turre guddoodha jenna yeroonis maaliif amma yeroon walitti hafteerra bareeduutiif barachuu jira laa namni walaalaan dalataa miti akkasuma akkasii abban namni wanni amata kudha meeqa baratuuf ni beekta yeroo tiyyatana yeroo isaa itti barate maaliif ka beekumsi kun yeroo xiqqoo takkatti maaliif waan guddoo takkatti fayyadamtaaf namni bara amata kudha meeqa qareeqa hanga amata kudhanii takka qofaa dalagaa jechuu beekumsa maaliif yeroo hanga walaalaan if dadhabsiiftee gamanaaf gamana dararamteerra yeroo beeytee beekumsaan malee yeroon tanuma taarraadhaas tanuma baruuturra bareeddu yeroon ilmi namaa kun bayyanachaati barachaa waan deemtu jecha irri guddaa yeroon takka tabarnootaati itti baratta wanni yeroo tanatti barattuuf yeroo boodaa kana akka beekumsaan itti fayyadamtu yeroo matana fayyadamuu deemtaa egaa bareedaadha kun amma yeroo itti fayyadamuun akkaan bareedaa qabadhu waan takka yeroo fayyadamuun dhuga waan takka arraas ni harkatta boruus ni harkatta garuu waan takka gizee isiin faayidaa sii qabdu yoo harkatteerra bareeda tanaaf namni yerootti hojjettus yerootti barattus yerootti jechuun akkasii bareedaadha akkasii akka kalaandaraa wajjin deemuudha eega yeroon takka adamma kaleelattiin barbaade akkasuma akkasii wanni ani itti barbaade san tanaaniin tana godhaa itti barbaade san woofa itti dabarte jechuudha itti na gammachiisteere maaliif baallama kabajuu maaliif jaan jechuudha waan takka gizee isiitti moosinatti harkachuu baatte akkasii ammoo waan takka jira gaata nama hin galle akkaataa yaaddu malee akkaataa yaadne taatee saniif abdii murachuun gaarii miti hundalaa.
kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni sagantaa dilbii beekumsaa sagantaan teenya kan arraa kana fakkaata ture. Qopheessaa fi dhiyeessaan sagantaa dilbii beekumsaan Bahar Mahammadiin ture. Gama gulaaluutiin Ahmaddiin Ibrooshi fakkaataa biraatiin torbaan hamma walitti deebinu torbaan gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Barreessee kan dubbise Bahar Mahammadi. Dilbii beekumsaa keessa seennee mi'aa hayyootaa jalatti olmaynee wallaala sammuu keessaa walaynee waliin tarkaanfachaa kaniin turre dhaloota egereetiif qopheessina turre. Eeyyee sagantaan dilbii beekumsa keessatti kaleessa kaafnee arrarra keenya arri sirrooynaan boru nagayaan taa'uu dandeenya. Udni ogummaa dilbii beekumsaati. Dhaggeeffachuu qofa miti haasofteetii irraa mudannoo fi mudannoo gumaachita aarti. Dilbiin qabeenya furdate hammaarameen dhumu sagantaa dilbii beekumsaa dhaggeeffadhaa namuu.